hilleeyyan wangeela keenyatti humna waaqayyoo isa fayyisutti. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Har'a gaaffii gaggabaabaa tokko naafii gaafachuu barbaade. Amma dhumaatti nu hordofaa yuutuubii kana immoo sabiskiraayib godha. Waaqayyo nagaa guddaa immoo isiniif haa godhu. Naafii gaaffii si gaafadha. Eeyyamamaadha jedhee ta'e yaada. Rakkoo qabu na gaafadhu. Jireenya kiristaana milkaa'aa fi guutummaa qabuuf kennaan barbaachisu maali? Indee kennaa hafuura qulqulluu qofadha kaa. Qoy hafuura qulqulluu hin qabnu yoo ta'e hoonaafi. Tokko eebba hafuuraa hin qabnu. Lama gaggeeffama hin qabnu. Hafuura qulqulluu beekuu fi itti hirkachuu dhiisuun maal jechuudha naafi? Inni immoo yaadi hiyyummaa hafuuraa keessa jiraachuu jechuudha. Ergaan keenya yeroo hundumaa akkasin dhaqqabu yoo barbaaddan yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaanis hiriyoota keessan biraan nu ga'a. Yaadimee takka sabiskiraayib